Poi arramani come già tate bonta noi. Oh, morning qobatti na raggatti jettee na sodaatte dhufuun ni jala qabu didde. Sorry? Fayyumaa? Na raggatu yaalte turte anko akka kaleessa jara lamaanii koloneeffattee harka keessatti qoba jara deeffatte sanii miti osoo nama dhibbaan na dhuftanii annama harka kennatu miti. By the way. Kottu malatti fidee hadha. Mucaa tokkotu jechuudha. Abeet. Mucaa tokkotu biqiltuu jaallattee du'aa jiru. Eessa jira? Hara maatii maamilii qabu asira. Har'a naa bilbilee maallaan jedhe beektaa? Na gaafate beektaa? Na gaggaafate intarvii. Doktor Biiftuu fi qorataan maali waliinnaa kaadhimaa waliif jaalalleewwan walii wal jaalatu wal fuudhu dhiyeewwattiin jedhee. Achumaan biqiltuuf qorataan hariiroon isaan gidduu jiru maalinnaan hariiroo obbolummaa malee homtuu isaan gidduu jiru jedhee. Amma qorataan amma ishee nama biraa namni biraa ishee gaafate waa itti dhaga'ama maaf itti dhaga'ama nama gaarii haa qabattuu malee bu'aan isa galchuutu akka hin jiru jedhee. Maaloo daraa rabbiinaan jedhee. Doktor Biiftuu faana na gargaaraa fi biqiltuu wallaqoon nafsiisaa. Akkam goone. Maasii bira wayii darbiti hin gargaartu ati. Jechuun ani fatu waltaanee immoo obboleettii keenya gargaaruu qabna namaa jechuudha. Isa kanas ni naaftaa garuu. Irra katteetti? Irra kattee miti. Irra kattee miti maal jechuudha. Walla barsiisaa jedhe mucaan baruu barbaadee bakka biqiltuu. Mucaa miskiin attamii. Barumsa Alhamdulillah yaa rabbii kee dhugaa godhe. Tamaadheeti barumsi kun. Taisii fudhatee deemu. Yaani jaalachuuf immoo. Ani beeku waan itti matu san beeku garuu hin jaalataa durayyuu adinaaqii ishiitiin hin jaalataa. Yaani dhimma amma ishee irra jirturra ishee deeggaruuf deeggaraa isii yookiin adinaaqii isiitti immoo kan si dhufe si dubbise kuni isii fuudhuu barbaada. Isa ila ani diiteeliin gaafanne moonii jedhee isa kaan anaatu irraa haasaaf ishuma biraan nagahee walla barsiisii naan jedha. Gaayisii abaaboo torba qopheessaa. Ishuma biraa walla Ababa torba. Ishee. Familia jiru. Doktor Biiftuuni na jalaa qabuu didde foloo naa deebisuu didde jedhe. Inboksii illee itti barreesseera jedhe. Maal gochuu na barreessa akka inni deeme itti nimtu ati? Lakkii jechuun gwaddanyadha ka walitti dhiyaatu jedheeni amma garuu ergansi biratti immoo arguu jalqabee. Isinuma lamaantu mucayyootti si qaban la barsiisaa. Namni lamaan namni biraa ammallee namni biraa. Namni biraa hin kennitanii? Musaamee gaa'es dabilee haa banamu. Moonii. Ati qoy yeroo baay'ee wanti biqiltuu kun maa akkana si dhiphisaa? Thank you family. Ani bara meeqaashti qorataan jaalatu yookiin haa fudhatu qorataatti na ergee jechaan jiru. Biraata mucaa hiriyaadha miti anaafis siifis bakka amma moor sirrayyuu irra nama hiriyaadha miti waan gaarii yoo dhufe immoo waan gaarii waan hawwatu. Isa kanas inni naaf ta'u. Ani tokkoffaarratti qorataan dhimma namaa keessa hin seenini naan jee jira anaan mari'attu malee. Yoo isaan mari'adhee inni seeni rakkoo hin qabu jedhe okkee yoo inni immoo noo jedhe hin seenuun dubbii namaa keessa. Dura isa eeyyamsiisa. Kuni namaayyuu jijjiirama erga kaleessaatii jijjiirama baay'ee argaa jirra. Cidhuma qofaa diddee deemta malee bakka amma booda bakka hayyama. Yeroo jaalalaa maaliif dhiistee jedhama gaafii. Inni yuutuubii koo sabiskiraayib godhaa dhufeera naa jedhee itti naayimi. Abibti kan lafa duwwaatu asirra taa'ee sooftiin bo'u miti kallattiin dhufee bo'uu barbaada qophaa'ee yeroo dhufaara. Haati moo? Jaalala qorataa moo kan nama biraa macheem nama biraan tokkodha. Qorataan immoo kunoo. Kan nama biraa asirra layyuun boochisu. Kan isaati. Abshir. Kootu. Homaa rakkoon hin jiru kootu. Sooftiin birrii meeqa Itoophiyaatti? Sooftiin birrii meeqa Itoophiyaatti? Abshir anu ispoonsaran ta'a. Sooftii tokko caalaa wayii fixaa. Atama ispoonsiroon sooftii takka qofa na taata? Ana qoy akkamitti asitti agarsiisa bannaaf. Jamar seenaa guutuu yoo haasoyne seenaa
Utuu haasofne sooftiin tokko iyyuu hin ga'u. Baay'ee ni agarsiisa. Namni baay'ee dhibba kan amma waan gadi dhiisuuf deemuun Faamilii namoota isaa. ni agarsiisa. Ila laali. Asirratti sitti agarsiisa. Laali. Itti mul'ataa ta'e nama faana bu'aan jira sammuu kana boo'eera. Intarbii koo gallakkisa jalqaba. Kan koo gadhiisa guys. Kanaafuu bareedotti cichee subscribe godhaa yuutuubii koo jechaadha. Amma ilaaltani sooftiin akkamitti akka dhumu ilaalanii. Amma biqiltuun eessa dhaqxeerra? Waliin argine? Biqiltuu waliin agarra. Qorataanoo? Qorataan dalagaarra jira. Naguma isaati miti? Naganaaf qaba. Baga nagaa siif ta'e ammayyuu nagaa siif haa ta'u. Amiin. Amma dhimma biqiltuu kana maal goona mucaa sanaa wal quunnamsiisna mul'isa. Akkuma yaadde an dura sin jedhee bara. Qorataan mari'adhee yoo inni itti seeneeti mooniin akka obboleetti koon nama laaluudhaaf biqiltuunis akkasuma waliin xumuraa jedhe. Okay. Yoo immoo dhimma namaa keessa harkaan kaatinnaan jedhe saayinsiif deebisa. Amma inni yaanii haga ajaja isaatiin ala hin deemu. Uumaa rakkoo hin jiru bakkaadhis. Biqootti nan barreessattan. Garuu osoo amma dhufeera ta'e yaanuu wannoo ta'uu hin dandeenya ture. Faamilii taattaa godhame. Koppiliin godha guys. Kajeelaa tolcheen akka keetii. Warri na bira jirtan guys, abaaboo naa qopheessaa. Faamilii. Ababaa lama. Guys, ababaa lama family. Guys, jiraadha. Ababaa lama. My family. Guyyaa meeqa? Harri jijjaa. Addi shan. Nam tokko ababaa tokko. Faamilii dabiliidhaani. Ababaa tokko. Yes, muhee thank you. Amma jechuu dabil. Dabil guys, dabil waan qabdan dabil. Moonii qaxxa'ee jechuu kana booda akka isin waa'ee qorataa gurra kiyyarra hin kaasne gochuun barbaade. Edes nan qaxxaas odoo isin kadhadhuun bahe. Faamilii waan agattaniire. Faamilii dabilii kanarratti. Ni namoosisaa. Inni immoo adabbiin osoo mataa iyyuu kuma lamaa oli. Bakka maqaa isaan dhuftuun barbaadu. Isin qixaatee hunda keessa maqaa isaan dhiyeessitu. Kanaaf maqaa isaa dhuftuun barbaadu. Kana booda maqaa isaan dhahu jettee akkana ol kaaftee harka waa danaa seentu. Anatu animoo. Anu maqaa qorataan yoon hin dhofne dubbiin hin toltu isin biroo. By the way, atu ammanuma jaalalli laal. Aguma maqaa qorataa dhoofnu jaalalli isaa dabalaa deema si keessatti. Nuti isaan barbaanna akka jaalalli isaa. Jammaan wanta qaalii wayii wanta guddii wayii bakka namni wanta jedhee bakka hin cimaa beektaa wanti sun jaalalli isaa sichu. Uffata wayii jechuun uffata namni narraa bakka namni hedduun wanti itti kenne as taa'ee itti kennu uffanni kun baay'ee bareeda yoo gusiin jaan. Uffata san sirrimatti jaalatta bakka uffata hunda keessaa sirraa bareedeera uffanni kun baay'ee bareedoo siin jaan. Kanaaf ilaalaala. Nuti jaalalicha mi'eessuu barbaanne beektaa akkasitti caalu sirriitti akka mucaa jaalattu kun jaalannaan waan inni siin jedhu dhaga'uu eegaltee bara argite gaafa dhugaan nama jaalachuu eegaltu waan namni sun siin jedhe dhaga'aa deemtaa.
waan dhageessu dantaa yoo qabdu. Amma jaalala si seentee itti ilaala. Amma jaalala dhugaa sana nu markeessaa jirtan. Jamal Argite dura jaalalaan keessu eebbe. dura moonetii heerumteetti moo jedhan namni kabajama nama akkaan kabaju beektaa koominti nama kanaa bira darbuu hin danda'u. Nama kabajamaadha. Dhugaa nama akkaan jaalladhu namaa. Moonetiin kun heerumteetti moo dooktorii naan jaal. Akka jettuuni dhaqiitii yuutuubii ishii sabiskiraayib godhiitii torban kana keessa viidiyoo waa'ee ishii ibsu sirriitti of himtu ittiin of si barsiiftu ni gadhiifamaa qophaa'ee gurra kee diilessi eegii jedhee adeemu. Dhageessee jirtannaa. Ani tokkoffaan hin jaalladha. Jaalala yommuu ammana jaalladha. Xiiqiin jaalladhee jaalala dhuga lameenuu jaalladha baay'isee. Bakki anii fi Faamilii. Amma namni namooti sun jiru. bakki ani itti bakka keessa kootiin inaaffaan guutame nama wallaboo jiraatte inni dhalaa faarsuuf dhalaan isa faarsuuf qofa malee dhiisne. Rabbi kiyya. Yoo isin gafa qoree waliin jettan san jechuun inshaallah osoo Itoophiyaa jiraadhee osoo yookaan Beeruuti jiraadhee isin lamaan inuma dhiiste. Qoree jechuun maal rakkoo qabame? Awwaan tokko sitti Qoraa maxxanii yaamina qorataadha normaali maqaa isaa qorata bas. Laali dir wanta akkasitti mabiifa. Awwaan tokko dhuguma siin jedhama waan maqaa tokko sitti. Amma namni gariini ilaali. Nama jaalatan tokko kun inaaffaan jaalala keessatti namni lamaan jedhu beektaa. Gaariidha kan namoonni jedhan jiru. Namoonni immoo inaaffaan rakkoo. Dhukkuballee jedhan jiru beeki. Amma jaalala waan midheessuun sitti maal akka obboleettifamu homtuu nu biran jiran qo'ataanis laayibiin jiru biqiltuunis laayibiin jirtu namni raadiyoo jiraatan dantaa isaanii anaafsi kaansa'uu jira beeki. Daadhi. Biyyi shakkii fi inaaffaan kun yeroo baay'ee jaalala laaffisaa deemti malee jabeessaan deemtu. Siifi meebi jabeessuu danda'a. Namatti jaalatte sanaaf garuu dhukkubbiidhaa beeki. Beeki namni sun ammoo istireesii keessa gala hin cinqamaa beeki. Waan godhu hundumatti ofitti amanamummaa dhaba. Sababiin isaa maali? Hamaa hojjetee osoo hin ta'in waan ati isa shakkituuf yookiin itti naaftuu fi sammuun nama sanaa akkuma kaleessa qorataan jedhe garbummaa jala hin jira. Akkuma jedhe yeroo hundumaa bakka socho'uttis, bakka hojjetuttis, bakka nyaatuttis, bakka deemuttis ofitti amanamummaa hin qabu. Bitamaa ta'aa jechuudha namni kun. Bilbilaas of ilaalaa. Gaafa beekum nagara gorsu ittiin tolu. Dhiiga manaa goraa garuu mastiikaa seenatti hancaqqee seenarratti halaffachaa ture. Na dhageessaa turteemi? Namni suni ilaali ofitti amanamummaa dhaba. Atamma lalaal homaan gootu rakkoo hin qabu. Garuu namni si jaalate yeroo hundumaa si shakka'uu ta'e innaa uffata uffattee baatu si nama sitti naafa'uu ta'e maal ta'aa deemta istireesii keessa galaa deemta ofuma keetiif jaalala nama sanaa isaa deemtaan bakka hin dhaabbannetti namni sun si dhaaba yoo ta'e fakkeenya utuu ati waan balleessiteetta yookiin nama dubbistee nama kana faana hidhata qabdaa yookiin namaaf akkuma tuu jette laayikii yoo gootu yookiin koomentii yoo barreessitu san waan si shakka'uu ta'e ati keessi kee qulqulluu hin qabdu waan sana garuu keessi kee maal ta'aa deema beektaa madaa deema jaalalichi ofuma keessatti qabii gaafa miidhame beektaa waliin dhuunfaan garagalee abdii sirraa kutata namni kun guyyuma tokkotti murteessuu danda'a obsee gaafa onnee tokkoof abaaboo tokko namni naa kennu kan jiru dhibba tokko kuffiyyaa yookiin waan dhibbaaf fudhanii waan guddoo ol darba lama gaa'es namni qabdu laafii takkaaf ababaa fudhan. Dhibbaaf fudhanii faamilii. Onnee tokko yookiin kuffiyyaa tokko faamilii. Yookaan takkana nama dhungatu. Onnee tokko yookiin kuffiyyaa tokko gaa'is keessaa. Mana yoo olloo. Wai Samiraa koyinee qonjoo hin dhumate kaa. Hin buunne. Hin buunne onnee ababaa ol darbuuf dhumachuun takka deekaa. Majalaa tokko dhugaa. Oh my God. Nuti galatoomne.
Innaa kanaafuu maaltu fala beektaa? Mee fakkeenyaaf Samuko. Thank you, Lubu. Dooktar Gaaffii si gaafadhu. Makoodii yookiin simbiroon beektaa miti yeroo hundumaa hidhanii teessisan wannoo keessatti kaa'an. Hussein, thank you. Mali? Muudee waan gadi bu'aa akkasii naasa'e eenyuun ofiif jaaladhu. An naman jaaladhu qaba baay'ee jechuun nama jaalachuun dura nama of jaalachuuf ofiif. Koomeentii dhiisi gaaffii na gaafadhu. Simbiraan beektaa miti ishee wannoo keessatti mana keessatti qabanii hidhanii kaa'an. Amma simbira sana hin jaalatta miti baay'uma tokko ishee jaalatta. Namni waan jaalatuuf qabee mana isaatti galchee kaawwatu. Yeroo nyaata itti kennita bishaan hin obaasti. Garuu akka ishiin baatee deemtuuf wayyamtaafi. Amma ishiin yeroo hundumaa maal kee jala jirti? Mana hidhaa kee keessa jirti. Modern mana hidhaan jira miti bi. Achumatti hidhamtee hin baatu, hin fagaattu, hin balaliitu, hin barreessitu. Sababiin isaa ati yoo gadhiifte maaltu sammuu kee keessa jira? Yoon ishii gadhiise hin deemtii jettee waan yaadduufi malee amma otoo mana kee keessatti gadhiiste firiidamii kennitee fi suuta illee hin jiftee wayii sirraa fagaattee deemtii. 1,000 galchaa nan qaxxaa 1,000 galchaa hin deemtu. Amma gaalaale garaagarummaa ilma namaaf simbirroo sana. Simbirroo sana laal hidhaa baatee waggaa tokkos waggaa gaafati balbala sana jalaa bamte barristee baddii beeki. Ila laal. Kana jechuun keessa jira. Yaada kiyya kana na ficcisiisa. Otoo nama ficcisiisiin afaanitti nama hin qabin. Yoo si ilaallates na ilaallata jettee. Anamma namoonni bira jiran. Ilaali simbirroo sun maal goote? Laachaa fi turte, obaasaa turte, kunuunsaa turte. Wannoo kee jala bala ishii bante sana barristee baddisittuu hin deebituu beeki. Sababiin isaa maaliif? Akkasitti hin deebine wanti ishii godhu yoo dhufte iddoo atitti ishii hiitee teessistu waan beektuufi jechuudha. Garuu simbirroodhuma sana guyyaa qabdirra. Manuma kee keessatti sossobaa harka kee irratti fuutee firiidamii akka keerra alatti baatee akka isheen deemtu yoo eeyyamtee fi umurii ishii guutuu eessa hin mul'atu. Dhalli namaa fi simbirroo ilaali. Dhalli namaa immoo dandeettii yaaduu qabaa beeki. Simbirroon mataa ishii xiqqishuun sun hagana yoo yaadde ilmi namaa immoo akkasi. Ilma namaaf akkuma firiidamii kennaa fi sammuu isaa eega. Akkuma gaafa ofuma isaaf sammuu isaati isa to'ataa deema. Akkuma atamantu yoo waa balleessuuf illee deeme yoo illee dogoggoreeyyuu nama sanaaf beeke wanti inni godhe sun boqonnaa sammuu kennuuf. Hin cinqama. Ati gallakkisii dhuma dhiisime. Yoo kee ta'e kan keeti. Yoo kee hin taane inni deema haa deemu. Garuu yoo cubbuu sirra dalage yookiin waa hojjete ofiifuu hirriban qabu hin cinqama beektee namni sun. Amma garuu cinquun sun immoo akkasitti itti naafuun sun hin tursu umurii hin qabu jechuu barbaadeen malee annama tuqullee hin qabu baay'isame dhugaan siin jedha. Akkuma boleettii si gorsaa jira. Amma namni hin jiru anmaa suura wal gorsuu jira. Gahee sababuu naa qopheessaa. Galatoo. Amma yaadni kiyya sana. Awwa Afrika qopheessan laata tokkoffaa. Simbirri mana keessa hidhamee sirri naa galee jira. Miyuutii irra jira amma bana dheeraami. Simbirri mana keessa hidhamee achi kunuunfuu kan obaafamu nyaanni kennamu qorataa gabroome tanka jedhu. Eeshi gaayis. Takka jedhu. Ani jedhu. Gaayis sababa tokko taate. Bardumatu jira. Lammaffaa. Simbira jettu sani. Takki yoo barrii jalaa banee ababa gaayis ababa lama hafe. Guys, namni haaraa. Mana doktor warri jirtan kottaa na bira. Thank you. Ishii birallee dhagaa guutaaf. Guys, amma dabiliidhaan. Thank you. Dabil. 1,000 galchaa. 1,000 yoo galee namu qaxxaa. 1,000 na galchaa. Ilame. Simbirtiin hidhaa keessa jirtu suni moonii jira. Qorataa gabrummaa keessa jirettanii isirraa dhiichisaatanii takka jedhu.
Simbiruma godhee sitti mana dhaggeeffadhu. Isin immoo taaptaa double good double guys. Kuma tokko galchaan akka double itti fayyadamta. Kun faamilii kiyyaa kun double itti fayyadamta. Yeroo fiiddee baatu kan jetteef immoo sa'aatii barri jalaa banu seeraan eegee Huseenii sa'aatii barri jalaa banu seeraan eegee waa itti godhee haada mormatti hidhee gadi baasa fedha qabadhee deeman. Sa'aatii deebis ol deebisee ka'ee harkaan quba qaawula kaa'ee haala isa mormarraa hiika. أعوذ بالله أقوم أعوذ بالله الشيطان الرجيم جلني ilmi namaa akkanatti yaada guys ilmi namaa akkanatti yaada eeshi Birati akkati durallee anatu jaallatu anatu kunuunseetiin bakka saniin ga'e simbirri akka jalaa barartee hin banne yoo barbaade haada sanuu funyoo hin qabne itti godha mormatti haada funyoo hin qabne yoo inni barartee isiin dhiyeessuuf taate akka itti duudhatamu funyoo kan qabne hin beektamu kan funyoo ittiin goone fakkeenyaaf funyoo hin beektasaa afaan oromoo bakka hundaa maal jedhamaayyuu wanti wayi qoy shaarbii keessa shaarbii kana akkana gootee yoo suuftee fakkeenyaaf as keessa qubni kun galee akkana itti duudhatamaami. Wayyoo Huseenii qubni kun akkasii duudhatamasaa hin ajjeesaa jechuudha akkasii quba kanaan moodu akkasii itti duudhatamee hin ajjeesa kan hedduudhaan maal jedhama akkana itti godhan sun furshaa illee kun akkana itti gootee kaatee kan deebitee as bira hin darbu haadichi booddee thank you Huseenii haadichi as bira hin darbu mi'aan dammoo isa kana ittiin godhu isa kana iyyuu ittiin godhu akkaan godha beektaa normaali akkanatti sufee dhiisa dhageeffadhu as laala. Ilma badii. Sirriitti na laala. Akkanatti shaarbiin kun illee sufamuu didee bada boqqoqqoo kan biraa fides mul'isaa qaba. Shaarbiin biraa si mul'isa. Ara mootii kuntu deebii. Ana tuutti jirbattiin waan ati dubbachuuf deemaa jirtu naa galeera kootti. Qoy maas laala. Ara naa galeera. Ana osoo ati dubbatiin duruma waan ati jechuuf deemtu naaf galee si hubadheera. Biisi galchaa qol koottama funyoo kana seeraan laala. Akkana goota jedhe amma kanas gootee Arabbii fa'i. as biratti qabdee as obsaan dhageeffadhu as bira kana yoo goote ila as bira darbu qaalofni kun hafee moo hafee jira amma gara naan kun akka kunis simbira garaa laafaniifi kuma sadii qixaatti fudhataa qopheeffadhu si qaxxaa. Haada kan amma kiyya kunoo ka garanaa kan akkanuma godhee amma simbiratiyya fuudhee baara jecha simbiratiyya qabadhee gabbaara jechaadha gibbii keessaa. Maali sareedhaa maani simbira akkamitti itti hidhanii deemu mana maatii barkaan qabattee baatu. Eerfoonii kana simbira san bakka buusi eerfoonii kana rimootii kana. Simbirri tiyyeetu amma simbirri tiyyeetu asii achi barartee yoo jette asumaa qabee itti achi surwee jechuudha. Akkasuma itti achi surwee wanti kun amma hedduu sufaan hin jiru achuma goddee hafti jechuudha. Kamaaf tafere lubbuu baasuu irra immoo akkuma obbaasuu waliin rarruu jedhu. Eessa dhaquuf fiigaarti qara. Simbirri sun eessa dhaquuf fiigaatti. Eega fiiguu isiin oolle anuu isii irraa fayyadamaan jiru san booda akka asin deebine waan argaaruuf eega achiin hafuu isiin oolle achumatti haftu kalaas anummaan tagaraaggalee gadhiisaa jechuudha. Yaa miskiin yaa abiib yaa galbii haleessa yaa kalbii yaa nama karrabsee yaa kalbii jechuudha. Waan namaa fi waan ofii nyaanni namaaf hin dabarsan kanaaf nu waa itti morkanne tokko takkii bakkaan ga'u takkii bakkeessa dhoowwu simbirri sun deebiin simbira akkasii deeba jechuu barbaadeetu koottamu. Mooni qixaatii fudhadhu. Qixaatii fudhadhu. Abaaboo afur. Tokkoffaa. Yeroo shantam ol kaatee ila waa meeqa jette beektaa?
Ababa afur guys. Yeroo 50 jirti. Biiftuu dhiifama qorataan keetuma biiftuu dhiifama qorataan keetuma biiftuu dhiifama qorataan keetuma itti akka taatee yeroo 50. I never give up, guys. Dhugaa rabbi eshi Lammaffaa. Lammaffaa. Yeroo 100 daawun biqiltuu biqiltuu. Yeroo 100. Biqiltuu maal si gooteen daawun biqiltuu jedhama. Guys, dabiliidha. Dabil ati namoonni dhiisu dabil. Yeroo 100. Yeroo 100 daawun biqiltuu. Guys, namoonni dabili kan fayyadaman namoonni dhiisu. Guys, kuma tokko family dabili kuna son dhumii family. Eddee eeban eshi jedhe Sadaffaa maal goota beektaa? Keessaa baay'ee qorataa fi biqiltuu keessaa baay'ee adabbii biraa itti makaa akkuma kaleessa tolereetti goonee adabbii biraa itti makaa ture. Qaaraa mixmixaa mana keessaa qabdaa? Niin qabu baay'ee. Qaaraa Inqulaalii qabdaa? Sila mana keessa mana duwwaa teessaa? Waa itti fayyadaman qunda kan qabda. Okay. Ispoortii fa'aa bakka waan biroo. Sorry. Anuun jaaladha ispoortii sorry. Qois gaarii si qaxxa. Guys, adabbii. Fuula kan kee kana jechuun duqeetii waan adii dibattee fiiltarii bal'aas ofirra keessee teessi. Maaltu ta'a beektaa diirkoo waan asitti himne keessaa waan ofii kooti nama ingoon nama nadabu. Intala Oromoo taatee immoo fuula ishii duqeetii jedhaan akka dibatu shaaworii akka galtu. Ol ka'iitii. Deebisanii naa deebituu fi bar akka ati duqeetti si bachiisu baroon ta'in ati deebisanii naa dhuftuu fi bar. Ani lama adabbii naa jijjiiri jechuun mirgan qabaa yoo jijjiirte walii gallaa. Amma wantoonni akamma jettu kana ati booda irraa kana sii kennee fi tokkoffaa duqeetii akka hin dibattu akka hin dibannillee dibattullee hin barbaadu garuu adabii kiyya duraa sannaa fudhattuu barbaada ka duraa san tokkoffaa. Lakki naa jijjiirin jedhee sadan sanar waan neela fuula dibaa akkas godhaan jedha abayii fi kabraa naa jijjiiru. Gaa'is daraa rabbii namoosisan. Guys. Sadaffaa si jijjiira? Wantoota jiru. Sadaffaa si jijjiira? Naa jijjiiriteef. Biyya kee galatoon. Safara keessa manni nyaataa jiraa? Safarri keenya baddaan. Mana nyaataa deemtee nyaata jechuun mana keessa nyaanni jiru. Nama wayii karaa marra deemu wayii as qabdee karaa irraa nyaata ajajjee waa inni ajajate waa inni barbaade nyaachistee kafaltee baata. Silaa amma akkami beektaa otoo manni nyaataa jiraate na godha. Amma kun safara keessaadha bakka nama amma halkan keessaa sa'aatii lamaaf wayi. Ishii qaaraa mana keessaan qabdu. Shunkurtii mana keessaan qabdu. Safara nyaanni hin jiru maal hin jiraatu? Shunkurtiin ni jira. Okay, shunkurtii sadi nyaadhu. Ayyee, isa na nyaadha ture. Yalla, let's go. Akka godha. Nawwaa maqaa ijoollee. Biiroon jira barbaayisawee. Itti bilbileetanii waa naafaa fidanii bakka qoy manaa. Akka edana guddisanii taa'u. Guys, Qoratamaaf biqiltuu anaaf qorataa waliin hin barbaaddu tokko jedhe. Fudhattuu qixaasisan. Ani si garuu waan ani dubbifama si gaafadhu qabuudhaan. Lammata immoo deebiitii biqiltuudhaan daa'ummaa kan jedhamu mucaan maal balleessa? Waan mee caaltu. Guys, laali biqiltuu waan hin balleessinetti dhimmanii daawun jedhuuf hin qabu. Lammata immoo qorataa dhiifama kan inni itti si gaafadhu
amala kee sirreeffadhu siin jedhe malee qorataa adda bahi siin hin jenne adda bahaa siin hin jenne. Qorataa waliin otoo na jaallattee guyyaa dheengadda tokkummaa waliin teessu akka zinaasof dhiifama qorataan ka Dooktor Biiftuu qorataan ka Dooktor Biiftuu afaan akkana jechuu dadhabdee. No, shunkurtii ma dhugaa fidi wallaahi shunkurtii. Anji shunkur. Afaan kee irratti waa wayii himata shunkurtii xixiqqoo jette shunkurtii maali jette afaan waa wayii milisaa himata shunkurtii normaalii. Shunkurtuma dhufa si jaamar qoyee shunkurtii beekin jira guys. Ababa guys shunkurtii xixiqqoo fidi jetteen saa. Family shunkurtii naa fidiin jedhee guys abaaboo tokkotti guutaati. Please namni biraa tokko tafe guys. Mana biqiltuu warri jirtan kota. Namni garagara ababa afur. Family guys tokko tafe abaaboo tokko sana guuta. Araaf abaaboo tokko. Namni garagara ababa afur. Family deebii kanarratti namoota. Rakkoon isaa danda'u waan akkanaa bakka. Shunkurtii adii moo shunkurtii diimaadha? Shunkurtii diimaa. Kan waxiin hojjetu. Baay'ee tole. Dabili guys namni amma 1,000 kennitan 2,000 guys. Namni kanarratti amma dhufee raanaa kaasu. Ababa afurii kennuu dadhabdeen jechuudha ammas. Dabiliidha faamilii irraa bakka yaa rabbi kiyyaa. Dabilii kanarratti guys. Ishi kum tokko na galchaa. Nama 1,300 aja jirtanii kum tokko na galchaa egaa dabilii banuu dadhabda. Giiftii wal darbaa. Family dabilii. Bishaan of biraa qabdaa? Bishaan jiru yoo fichisiifadhe malee biiroon jiraa barree lallaali. Baay'ee kompiitara argitee daradaramee jiru maa hojiirra jiraa bakka dhiiqee. Amma shunkurtii afaan kan kee shunkurtii siin dhawaa asii baate. Afidani rakkoon qabu maa manatti hin galaa bara rakkoon qabu qaba. Maala godharee adabbii keetii maala godharee natti fide. Ati maalumaaf qorataan kan biiftuuti jechuun waa dadhabdi. Maaltu garaa kee keessa jira? Qorataan kan biiftuutiidha adabbiin kee. Dhiifama biiftuu koo qorataan keetuma qorataan keetuma jetta. Dhiifama wanti na gaafachiisu jiru garuu waan meeqa godhaa turte? Qorataan kan biiftuuti dhiifama wanti na jechisiisu jiru qorataan kee ta'uu siin mirkaneessaa. Qaraa mirkanaa'ee lafa jira sun. Bakka ati maaliif waan mirkanaa'ee lafa jirtu na gaafattare? Sumatuma yoo shakkaalala ofiisi namantu nama. Jammal sin qabdu. Takkuun qaba. Family ara narratti dhiisina har'a. Amlaati badensa'in akka biyya keessaniin laayitii irra jedhe. Dole siifaa ta'uu rakkoon qabu. Isin edha isinirra badeemi. Kopliin kudha namoota isa dhugaa. Family taphannaa godhaa. Waan koppii godhatu jira. Eebii kobanaa. Namoota sistanii ammasi. Akkaabi qofaan ni mo'a ture baar. Maragadaa ittiin agartuu. Taaptaap qofaan ni mo'a. Firii biqiltuu jedhanii. Firii biqiltuu? Mee shunkurtii nyaattee haga laphee isii gubatu yooma jecha kana fudhattee maal qabu? Bifa ilaalee dhimma dhiifama illee hin qabu garuu kan keeti jedhamu. Waan kalee haasa'aa turtan. Maal haasa'aa turre muka eessa yaa rabbi? Maal haasa'aa turre? Maalidha isaa godheeraan bara. Saffettee to'ataa shunkurtii ilaalaa. Inni dhaga'ee bara haasaa kan kee irratti bare shunkurtii Itoophiyaa keessa waan agartii ta'e kanaatu jira. Beekaa xixiqqoo miti jetteeni. Shunkurtii Oromooti beekti. Kan Oromooti. Neebar shunkurtii si fide shunkurtii akkaataa qoy akkanas hin jedhan. Bara boonatti ni yini bakka guys, shunkurtii nyaatu kan deema kaayyaa nama.
Iddeen ina nyaata ishiin qaaraa kaleessa. Kottu. Qoy akkana biyya keessa hin jiru. Hin jiru hin qabnu kaa. Nuti shunkurtii Oromoo fayyadamna. Ani ko afaan irra dhagaara. Shunkurtii xixiqqoo fi Dheeraa nu dhufan. Shunkurtii Oromooti kan fayyadamu. dhugaara eegaa shunkurtii xixiqqoo fi jetteen. Insi gaas taphtaaf godha. Bishaanitti maafiti. Namaayyuu guddisee. Oromoon garaa laafaa wanti Oromoo hundinuu gara malaafaa shunkurtiin dursii guddinatti hin fakkaatu. Tokkoidha. Tokko miti noos eekoo gimmaash nu abibti gimmaash. Ati callisiiti shunkurtiin sadi iddoo jaatti baamiti si'a jaan nyaata narraa osii rabbiif jedhi. Albee ookee dhugaa jettan taankii ishi gadi qabeera gaayis. Maal lafa keetti? Afaan kaattee isiinuu si lafa keetti isaa? Thank you see. Thank you. Useen gargaara akkuma nagalchaamee guys. Akka nan qaxxaan. Dabiliin dhufe. Suka tentang Anak kok gua tahu. Jamal amma pangkat, amma juga pangkat. Wallah ada balik sih. Afaan keessa kabofaa ooltoitu hin jiru. Basta mamin gue bangun. Sejamar amma nyate sih jadi ber. Baizau ya anda masuk break. Wanna tuh baju kabut. Lah. Umat aku tuh konagal jangan kata mas. Pagi isi maka pura tadi usah lepas itu tinggisu. Bilang ya. Kan naga nyat. Bismillah aja guys. Masya Allah ya. Bismillah. Murka kalian saat ya. Masya Allah ya ini. Sale sale agal becu ya kalbiyat. Bisa rumah pun. Ayah nyat. Akan buat dia buat. Kau mau toko gancu dah dah ni guys. Ibala mak ofat. Inna lillahi. Family. Atas kau kakak besarnya. Besar lagi. Arah malah pera si boya kabah abdi dua si bu bisa. Anam siamo. Tidak ya phone. Baay'ee wannoodha kun kubasa gurguddicha iyyuu sana wayyanni midhaa ture. Iraati siyaata wayyaat. Nyaachifte. Nyaachisee nyaachise. Maatiin biqiltuun jirtanii dhuftanii namoosistanii qabsoo biqiltuu shunkurtii na nyaachisaa namaa. Qabsoo qorataa fi biqiltuu.
Amma fani qabdu biddeena qofaadha. Ka afani qabdu biddeena qofaadha. Hin beeksisaa sumaayyuu. Akka shunkurtii of keessaa hin qabne ka afanii qabdu hin beeksisaa. Ati walumaa gala galli qimsi kun biddeena qofaa. An bishaan fudhachuuf kan shunkurtii keessaa buuftee. Dhugaaratti an bishaan fudhachuuf kan shunkurtii keessaa lafa buufte jedhe. Si argaa jira kaameraa duubaani. Rabbi. Guys, ababa furna guuta. Abba afur guys, family amma moonaan nan dhiistu namoosisa. Guys, ababa furna guuta, please. Please. Guys, ababa furna guuta. Family kiyame yeroo tokko bara yeroo dabiliin dhufu dabilii bana. Namni bira, please furna guuta. Sadin baay'isa ko nam. Sadin baay'isa, please guys.